يا مولانا يا مولانا استجب دعانا يا مولانا يا مولانا استجب دعانا يا مولانا يا مولانا استجب دعانا بسم الله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شكينا يا حبذا رب وحبدينا وحبذا محمد هدينا لولاه ما كنا ولا بكينا استجب دعانا يا مولانا ربين الكنيفي قيا والججير الكنيفي قيا والججيرون سنة جروبية دنيا كان كيساتي jireenyumatu akkas baatii booda baatitu jira waggaa boodas waggaatu jira Allahiin halkanii fi guyyaa olii gadi garagalcha kana keessa warra sammuu qabuuf gorsa guddaatu jira ilmi namaa hundinuu ni ganamsata lubbuu isaa gurguree isaan keessaa kan lubbuu isaa bilisa baasutu jira yookaan kan balleessu ammas wanti rabbiin uume hundinuu jalqabaa fi dhuma qaba saboonnii fi mootummoonni akkasuma guyyaa fi sa'aatiinis ji'a ramadaanaa argine guyyaan isaa deeme sa'aatii fi daqiiqaan isaatis xumurame yeroo akkaan qaalii fi murteessaa nuuf soora qalbii milkii jiruuf jireenya keenyaaf barbaachisaa waan ta'eef kaleessa dhufuu isaatiif gammadaa turre har'a ammoo adda bahuu isaatiif gaddaa jirra yaa Allah waan jaalatan hedduun turtiin isaanii xiqqoodha silattuu jiini ramadaan ji'a nuti ummanni islaamaa akkaan jaalatuu fi hawwii guddaan amatarraa eeggatu mooraa leenjii keenya guddaa ture haa ta'u malee rabbiin ogummaa isaatiin jijjiiramaa fi waa marayyuu gosa gosa godhe jireenyaa fi jiraattota isaa irratti ibaadaan isa gabbaruu keessatti aadumattuu waan tokko irra turuun nama hifachiisa waan ta'eef rabbiin seera isaa keessatti jijjiirraa godhe gabroottan isaatiif kanaaf yeroo dadhabbii fi waa hifannootaa irraa gara waan hamilee isaan keessatti laafe kaasee gammachuun yeroo itti of haaromsan isaaniif godhe ni'matan min 'indina كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا Rabbiin gabroota isaatiif soomaa fi dhaabbii salaata halkaniitiin guyyoota dadhabsiisoo ta'an kan dabarsaniif booda mindaan fedha. Kanaaf iidni gammachuu isaa wajjiin isaanirra dhufa. Dadhabbii rakkina soomaa fi hajjii isaanii booda akka dagatan. Yaa bareedina halkan akkaan mimmidhaagan hedduu ajaa'ibsiisaa kan ta'an jireenya keenya keessatti guyyoota 30 ramadaanaa bareedaa ta'an guyyaa itti xumur kunoogaa furaa guyyaa xumuraa baatii ramadaan afaan kaayyachaa jirra halkanoota dabarsine keessatti dirqama rabbiin keenya nurra kaa'e akka bahanne abdii goonee boru hawwii guddaadhaan eegganna guyyaan boruu ammoo kana caalaa akkaan guyyaa miidhagaadha aduun guyyaa boruu ni seeqatti ifaa isii kan baga milkooftan jedhu ni diriirsiti qalbii isaanii keessatti gammachuu ibsuu hin dandeenyeen namoota dhaabbataa turaniif rabbiin keenya guyyaa iidaa kan isa keessa gammachuu keenya itti ibsannu karaa nuuf godhee akkamittiin gammannere rabbiin keenya hangana hunda nu jaallata ajaja gammadaa jedhu nutti dabarsee gammaduu keenya arguu jaallata eenyutu kana godha gammadaa jedhee gammachuu namaa kan jaallatu rabbii keenya qofa malee ni'marraan nu badhaasee iidaan akka gammadnu nu taasise iidni nuuf mul'ata onnee keenya keessatti gammachuu dheeraa kan horatu namoota naannoo keenya jiraniif jaalalaa fi gammachuun qalbii isaanii guuta jecha gaariidhaan nagaa wal gaafachiisa fageenya hambisee kan fagoo dhiyeessee namoota tokkoomsa jaalalaan jibba hambisee gammachuun iidaa kan xiqqaa qofaa miti guddaan hafee kan dureessaa qofaa miti hiyyeessi hafee iidiin gammachuu xiqqaa fi guddaati kan dureessaa fi hiyyeessa hundaati addunyaan yaaddoo fi gadda isheetiin nutti ulfaattee jirtuuf iid gammachuu isaatiin haguugee nu liqimsa
yaaddoo fi gadda nu mudate akka dagannullee nu taasisa. Gammachuun iidaa onnee keenya keessatti ni daraara akkuma abaaboon birraa daraaruu. Sama'iin ni ifti ifaan bareechifamtee, dachiin ni bareeddi abaaboon afamtee. Kun hundi gammachuu dhufiinsa iidaati. Yaa milkii keenya gammachuun nurra qubate, ifaa isaatiin moggaa keenya bareechee. Gammachuu iidaa Rabbiitu ittiin nu kabaje. Waggaa waggaan keessummaan keenya qaalii fi jabaadha. Waggaa waggaan keessummaan keenya salphaa fi gara laafessa. Waggaa maraa gammachuun iidaa onnee keenya keessatti dabalaa deema. Arrabni gammachuu namni onnee irratti jabaa ta'e yaada ibsuu dadhabdi. Mee gammachuu Rabbiin aalamaa karaa godhe akkamitti ibsiti? Faaruun karabbiiti, kennaa guddaa fi tola isaa hunda irratti. Guyyaan guyyaa gammachuuti. Guyyaa tolinni isaa hedduuti. Jaalalti, obbolummaan, walitti dhufeenyi, tokkummaan guddaan kan itti mul'atu. Guyyaa eebbifamaa fi guyyaa badhaasa ummata Islaamaa addunyaa kamuu keessa jiran maraati. Guyyaa maatiin ollaan firri walitti dhufee gammachuu waliin qooddatuudhaaf hawwii guddaan kan eeggatan. Ammallee guyyaa waan qabanirraa qoodanii hiyyeessa waliin jaalalaaf gammachuun dabarsan. Guyyaa kan rakkateef dhaqqaban, kan dhibameef aafiyaa, dhala namaa maraaf waan gaarii hawwan. Muslimtoonni iidaan baga gammadan. Addunyaan gammachuu isaaniitiin midhaagde. Dachiinis faayamtee, sama'iinis salaata isaaniitiin gammadde. Lubbuunis salaamaa isaaniitiin seeqatte. Waggaa hundaa gammachuun mana keessan haa utubdu. Bara hundaa gammachuun onnee teessan haa teettu. Barri hundi kan khayrii isiniif haa ta'u. Yaa nama gadda keessatti dhama'ee kan laalaa keessa lixe. Waan si tuqe ofirraa dhiisi. Urgufadhu. Yaaddoo fi laalaa kan kee cufaa gammadi iida keetiin. Iidni gammachuu qofaa. Gammachuu nurra haa tursiisu. Iida hunda keessattuu umrii dheeraa nuuf kennee iida deebisee guyyootaa fi ji'oota lakkaa'amtu maree amataan nu haa ga'u Rabbiin.